Ashama harka fuune hordoftoota daawwattoota Reedii Adam Tube akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin aadaa qabu jecha har'a oduu gammachiisaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan immoo subscribe ishii jettu tana tuqa. Maaliif akka wanni ani gadi isin bira ga'uuf jechuudha. Oduu baay'ee gammachiisaadha keessattuu namoonni biyya alaa jirtan ta'e namoonni biyya alaa deemuu barbaadan waan baay'ee isin barbaachisurra isiniif himuu barbaada. Innis maal inni namoonni biyya alaa jiran inni jalqabaa kan fayyadamuu danda'an yoo jiraate bakka jiranii iddoo biraatti jijjiirachuu bakka fedha isaanii yookaan namni zabana kanaa fireendii fa'aa garaagaraa janajjanaa bakka akkasiisan jijjiirachuudhaaf baay'ee si fayyada. Hunda caalaa immoo jireenya keessan fooyyeffachuu si fayyada yaada. Akkasumas namoonni biyya galanii biyyarraa gara biyya deemanitti dhabaniitiin taa'u jiran baay'ee isin fayyada jedheen abdadha. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan odeeffannoon har'a jiru maal inni Dubaay biyyoota hundaaf akka banamteen isiniif himuu dhufe. Innis keessattuu namoonni biyya akka Beerut, Bahareen akkasumas immoo biyyoota akka Oomaan keessatti rakkinni ciccimaan isin bira gahaa jiru. Achuma teessanii biyyuma san irraa Dubaay deemuu akka dandeessan abdiin tokko ni jira. Kana waan ta'eef namoonni deemuu barbaadan kallattiidhaan bilbila. Achuma teessanii deemuu dandeessan laal. Dubbii tokko qabu wanti isin irraa eegamoo jiraate paaspoortii qabaachuu keeti. Paaspoortiin kee barrisaa haaraa yoo ta'e yookaan immoo paaspoortii haaraa kan amanni isaa irraan dabriin amma 5 ol kan hin ta'in yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Kanaaf keessattuu ijoolleen Beerut jirtan waan kana sirriitti akka fayyadamtan. Inni biraa immoo namoonni biyya jiran yoo jiraatan namoonni biyya Itoophiyaa irraa biyya biraa deemuun akka hin jirretti faalaalan biyya kamuyyuu deemuun hin jira. Wanta hundarraayyuu wanti isin akka nan gaafanne ani barbaadu maal inni kana booda biyya kanaa banamee hin jedhina. Biyyi hundi isaatirraa gara biyyaa galuun hin jira. Biyya kamirraafuu xiyyaarri banamee jira guutuun guutuutti. Biyya feete jiraatte, Kaayiroo jiraatte, Suudaan jiraatte, Saudi jiraatte bakka feete jiraatte biyya galuu feenan paaspoortii qabaannaan galuu dandeessa. Paaspoortiin qabaannellee prosesii isteeppii qabaa isteeppii saniin guuttatiniin gara biyya keetii imaluu dandeessa. So kana waan ta'eef hundi keessanuu carraa kanatti akka fayyadamtan baay'ee tokko barbaanna. Keessattuu namoonni biyya biraatitti iddoo amma fakkeenyaaf Dubaay keessatti namni mallayni kiyyanna dhoorgatamee kiraan ji'a kafalamaan jiru maaliin kafalamaan jiru jedhu argeen beekan. Ani kan hin dhaga'u yeroo hedduu Beerut irratti damoonni nuun kafalamne jedhan, Oomaan irratti, Bahareen irratti, akkas Libaanos yaa'u biyyoota gara liigii Arabaa kana keessatti hedduu nuun kafalamne jedhan. Garuu Dubaay irratti waan akkasii hin dhagahamu, Kuwait irratti waan akkasii hin dhagahamu, Qaatar irratti waan akkasii hin dhagahamu. Maaliif yoo hojjette waan haqa keetiin argatta biyya xiqqoo jiddu galeetti qabeenya qabdu waan taateef amma daftanii ijoolleen Beerut jirtan keessattuu gara Dubaay imaluu dandeessan achirraan osoo hin galin maatii keetitti harka duwwaa galuu yoo hin barbaanne kallattiidhaan heeloo jedha. Yoo immoo barbaachisaa ta'e nama Beerut keessa jiru wal isin qunnamsiisa. Nama beekutu jira, Dubaay illee nama beekutu jira. Ani immoo kallattiidhaan kan isin qunnamsiisu Beerut yoo jiraate warra Beerut isin qunnamsiisa. Biyya yoo jiraatte immoo ijoollee Dubaay jirtu wal isin qunnamsiisa. Namoota isin beektan ta'uu danda'a. Namoonni isin beektan fakkeenyaaf Muhammad bin Aljazeeraa dubbisuu dandeessa yoo beektan. Yoo hin beekin ana wal isin qunnamsiisa. Dubaay warri mootuu maali biyyattii Libaanoonii kana jirtu beerii beeytanii lakkoofsi maxxansitee turte isii qunnamtanii bilbiltanii prosesii guutuu isinii fixuu dandeessa jechuudha. Namoonni cinqii keessa jirtan jechuudha gara Dubaay yoo imaluu barbaadan. Dubaay irraa kuni karaa seera qabeessattiin taarifaan miti. Makiinaa bottee yookaan akka ani amma biyya kana dhufe sanitti miilan ka dhuftanii miti isinii galee. So kana waan ta'eef hundi keessa fayyadamuu qabdan. Namoonni biyya jirtanillee Itoophiyaa keessa yoo akka tasaa viidiyoon kun isin gahe biyya deemtan dhabdanii akka affanamtanii biltsiqinnaan tuullee mataa isin nyaataa jirtuun beeyna. Biyyarraa fa'aa carraa bal'aatu jira. Hin sodaatina. Bakka konfidensiidhaan paaspoortii kee haaromfadhu gara Dubaayitti kallattiin imaluu dandeessa. Dubaay carraa namoota hojii barbaadu baay'ee barbaadde jechuudha. Kuni qabatamaadha jechuudha. Kun waan soba hin qabnedha. Mallaqni illee hawwachitti mallaqa gaariidha. Mallaqni isaanii homaan jedhu mallaqa Itoophiyaatti bareedaa isiniif dhufa. Akka Beerut fa'aa sanii miti Beerutitti jechuun nama mallaqa nama Suudaanii dalagate. Suudaaniin beeytanii
Suudaanii biyya Suudaanii namni itti dhaqaa garuu mallee hin jiru. So biyya akkanaa kana dhaqurra biyya firiidemii keetillee turu laayif illee dabarfatu dandeessa baay'isawee biillee kalee san argine akkatti siin deemtu. Akkasitti hundi keessanuu akka tasnaannaataniif jecha waa hedduuf biyyi isinii toltu Dubaay jechuu. Barbaaddu barraa hojjetta, barbaaddu keessoo hojjetta. Barraa keessoo jechuun yaani akka uloo warri Suudii barraa fi xalabaa fi barraa jedhan san argite akkasitti dalaguu dandeessan. So carraa kanatti kan fayyadamuu danda'u isinii jechuudha. Odeeffannoo kana jalqaba anaa miti kan fide namoota hedduu fide hangan adda baafadhuuf isin jalaa ture isinii galee hanga dubbii tokko adda baafatanii dirqama turuu qabda yookaan oduu sobaa tokko gabaastee ijoollee qalbii isaanii cabsuun gaarii miti. Ana adda baafadhee ijoolleellee gaafadhee wanti kun jiraachuusaa arragaaggatee dhugaa ta'uu beeynaniin akka wanti kun isin dhaqqabu ta'e kanaaf rakkoo keessaa rabbi isin haa baasu baay'ee rakkoo keessaa jirtan ijoolleen hedduuni. Ijoolleen hunda caalaa immoo carraa kana hundaa dhabde ijoollee Suudi Arabiyaa jiran. Ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu carraa kana hundaan arganne. Maaliif? Suudi Arabiyaatti hojii dhabanii taa'uu miti kan nama rakkisu. Kan nama rakkisu mana hidhaa hosseennan ma'assalaaman. Jiruuf jireenya keessatti dukkaneessa shortaan. Sanuu akka duraaniitiif duraan hin baasin torba sadii ji'a tokko faati nama baasa. Amma kun ji'a torba jirti ijoolleen keessattuu warri Yaman irraa qabameetiin Suudii keessatti dhabe. Akka hoolatitti BBC'n irraa haasa'ee Human Rights'n irraa haasa'ee addunyaa irraa haasa'ee hagammaa gochuuf hin dandeenye. Yoo mootummaan Itoophiyaa kun achi keessaa nama baasin baay'ee rakkisaadha. Maaliif? Lammii biyya tokkootti kan gaafatamu mootummichuma biyya saniiti waan ta'eef baay'ee tokko rakkoo guddaa uumee jira beektanii. Ani kana akkam jedhee akkasiin ibsullee hedduu na dhibe. Dhugaa rabbii kan ijoollee Suudii kun baay'ee tokko garaana nyaatee jira. Iyyinee fooyyee tokko hin jiru. Amma fakkeenyaaf Libaanoosiin argitan guyyoota hedduuf simannaan taasifamee fi mootummaa Itoophiyaa fuudhee jira iyyinee fi jechuudha shamarran. Guyyaa kaleessaa barananii jiranii, torbee dabre keessa barananii jiranii, xiyyaarri tola, mallaqni isaan ittiin deeman tola, waa tokko hin kafalan jechuudha. So biyya Suudii kanallee yoo dandeenye ammallee inuma iyyinaa fi waan danda'amaa jiru miti. Addunyaa nu iyyaa fi jirti nuyi xixiqqoolee sana dhiisitanii baay'ee rakkoodha jechuudha. Ijoolleen Dubaay jirtan immoo dhaamsan isinii qabu. Odeeffannoo kana yeroo kennitanii fi yeroo ijoolleedhaaf prosesii adda addaa fixan of eeggannoon barbaachisaadha beektanii. Biyya ormaa kanatti namni cakkaanyidha beektaa dallaa lafaa namatti ta'ee nama gurgurataa yookaan ammootu hojii fa'aa si fidee mallaqa sirraa murataa waan akkasiisa yoo jiraate barbaachisaa miti sirriitti irraa of qusachuun isinirraa eegama. Maaliif? Namni tokko dafqa isaati yoo bulee irra gaariidha. Yoo mootu kanumatti naa kennetteen waan gaariidha. Amma Kuweetii kanatti maaltu jira? Dallaan hojii si fida mallaqa ji'a keetii si harkaa fudhatee gaafaati ji'a keette madaamiin kee mallaqa inni fuudhee jira siin jetti. Inni dallaala caafii isaan qabatu. Dallaala ijoolleen taphataa jira jechuudha. Ijoolleen baay'een mallaqni isaanii lafa ba'ee baadiyyaa fa'aa si fidan hojii. Baadiyyaa atti ilaala achillee galuu si hin dandeenye gara takka galuu hin dandeenye. Kuweetii kanatti beek. Warri Kuweetii jechuudha dallaalli baay'ee gadi isaanii ta'e kanallee of eeggannoodhaan deema. Dallaalatti mastanqaqaa kennuu osoo hin taane isintu of eeggachuu qaba. Bakka deemtan laallatanii yeroo immoo madaamii sanii wal argitan madaamii saniin hojii walii galtan baadiyyaadha moo magaalaadha moo as damooza kiyya ji'a irratti naa kennitamoo ijaaza kiyya ji'a irratti naa kennitamoo jettee adda baafattee qulqulleeffattee isirraa jechuu qabda malee dallaalummaan fuudhee akkuma horii itti si galcheef ittiin galin. Dallaalli biyya hundattuu kijibduudha. Sobdeetuma akkuma mallaqa argattuuf jecha hojiin gaariidha. Nazaafaa qofa maali isin jedhee itti si galcha gaafa achi keessa seentu nazaafaan ka maali nyaata hojjetta. Girgiddaa dhiixaa barraa biyya adda adda daa'imman fa'aa si qabsiisanii maaliif dura attisanii waliin gallee miree inni mootuu dallaalarraa waan si fudhateef mallaqa isaati sitti taphataa jechuudha. So of eeggannoo akkanaa kana baay'isanii akka cimsitan barbaannaa nuti warri sagalee shamarranii taane jechuudha. Warra dhiirafillee numa taana gaayaa dhiirri galatan beeku jechuudha fi so ani kan isin waliin ture Reedii Adam TV namoonni YouTube channel kiyyaa faariyaa taatan akkasumas odeeffannoo ammaa kanaaf namni na barbaadan abaawootii kiyya jala seentanii lakkoofsa koo ni jira WhatsApp qofaan sagalee kaadha an kallattiidhaan nama saniin wal isin qunnamsiisa har'aaf qophiin ani qopheeffadhe kana fakkaata
irra deebi'ee like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Isin jaaladha, isin kabaja ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan jaalalaa fi kabajni kenna yeroo kamuu isin bira gahaa jechuudha. Baay'ee nama tuuffadhu nama lagiyyarraa yeroo qabaachuu dhabuu danda'a. Yeroo tokko tokko WhatsApp keessan guyyaa 2-3 turee laala yeroo busy ta'urraa nan of kolchaa isiniin jedha. Maasalaama.